Ashama akkam jirtu warreen biyya laafi biyya keessa jirtan hundumti keessan iyyuu baga nagaan isin kana yeroo kana isin hin geessin jira warri miseensota tiyaansii jettan tiyaansii kaampaanii tiyaansii keessa jirtan hundumti keessan iyyuu anta ganee zawdeen jedhama China kunuti ofiisii isa guddaarra jechuudha industirii keessatti argamee to'in ergaa kana isinii fanaan dabarsa jechuudha. Ani akka Itoophiyaatti jechuudha Itoophiyaa keessatti biizinasii kana hojjechaa akka addunyaattis namoota baay'eedhaaf isa kana geesseetu isaan namoonni baay'een na wajjin jijjiiramaniiru. Kanaaf anis jijjiiramee to'e carraa kana argatee to'e carraa daawwii jechuudha bilisan baasii kaampaanichaatiin hoteela sadarkaa urjii shanaffaa keessatti naaf qabame kaffaltiin xiyyaaraa naaf danda'amee kunoka as biyya Chaayinaa keessatti dhufee daawwachaa tanan jira jechuudha. Inni kun milkaa'ina guddaadha. isinis murteessitanii to'e jalqabdanii amma dhumuraatitti deemtanii hojjettanii taanaanii abjuu keessan jiraachuu ni dandeessu. Kanaaf isin hundumtuu warri hin jalqabnes koottaa jalqaba warri jalqabdanis immoo ciminaan hojjedhaati milkaa'ina irratti akka walaa garuu isin hin jira turte gaarii isiniif haa ta'u saganeedha Chaayinaarraa.